Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa hojiilee tajaajilli humna ibsaa damee magaalaa Finfinnee hojjechaa jiru daawwateera. Daawwannichaas waajjirri hojii gaggeessaa magaalaa Finfinnee kan qopheesse ta'uun ibsameera. Sadarkaa kantiibaa itti aanatti hojii gaggeessan waajjira magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seettaa kaayyoon daawwannichaa riiformiin tajaajila irratti taasifame sadarkaa maalirra akka jiruu fi kenniinsa tajaajilaa taajjabu ta'uu ibsan. ዛሬ በነበረን ውሎ አንደኛ ከተቋማት ደረጃ አንፃር የሰሯቸውን ስራዎች ለማየት ነው። daawwannaa keenya har'aani gurmaa'insi dhaabbilee sadarkaa maalirratti akka argaman hubachuudha. Magaalaan Finfinnee magaalaa guddaa taatee osoo jirtu waliin ga'iinsi humna ibsaa rakkoo qaba ture. Kanaan dura tajaajilli kennamaa ture buufata yookiin riijinii tokko jalatti ture. Amma garuu gara buufata yookiin riijinii afuriitti guddateera. Kuni waliin ga'iinsa ni fooyyessa. Wiirtuuwwan tajaajila kennan duraan tajaajilamaafis tajaajilaaf mijataa hin turre. Daawwannicha irratti kan argaman tajaajila humna ibsaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan bu'uuraalee misooma elektirikaa Dr. Gabayyoo Likkaasaa sababa bu'uuraalee misoomaa elektirikaa dulloomaniif addaan ciccitiinsi humna ibsaa magaalaa Finfinneetti mudachaa akka ture himanii kana furuuf hojii bal'aan hojjetameera jedhan. Misoomni kooriidaris rakkoo addaan ciccitiinsa humna ibsaa duraan ture kan fure ta'uu kaasan. Magaalaa kana keessa ibsaan hin ciccitaa akkuma biyyaattuu ibsaa ciccitiinsi hin jira. Maaliifi bu'uuraaleen misooma elektirikii kuni kan dulloomanii namoota muraasaaf kan hojjetamanii kanaan dura amma namni gara ibsaatti dhufu baay'ateera kana baachuu hin dandeenye kana jijjiiruu qabna. Mukoonni immoo kan elektirikiitti hirkatanii jiranii yoo itti bu'anan ibsaa dhaamsuu danda'an adda baasne isaaniinis irraa muruu istaandardii keessa gashuutti hojjechaa jirra. Baay'ee hojjennee irraa waggaa darbe keessa kooriidariin hojjetame gahee guddaa qaba. Daayirektarri abbaa taayitaa tajaajila humna ibsaa damee magaalaa Finfinnee obbo Sabsibuseen daawwannichi kan galtee irraa qooddanneedha jedhan. Humna ibsaa kan federaalaa waliin taane nuti akka humna ibsaa Finfinneetti akkamitti fulduratti fedhii uummataa waliin madaalli goone waliin socho'uu dandeenya irratti walii galteedha. Walii galtee kana irratti hundoofnee maaltu lafarra jira maaltu deemaa jira akka humna ibsaa federaalaatti sochii akkamitti deemaa jira nus jararraa galtii argannee jirra. Galteen arganne humna jiru fayyadamne akkamitti fedhii uummataa mirkaneessuuf teknooloojii fayyadamuu akka qabnu hubannee jirra jechuudha. Tajaajilichi kanfaltiiwwan adda addaa karaa moobaayilaan raawwachuuf tattaaffiin taasisaa jiru kan abdii namatti horu ta'uu daawwannichaan mirkaneessuu dandeenyerra jedhan Injiinar Wandimuu Seettaa. ልክ እንደ ሞባይል ካርድ እንደምንሞላው ልክ መብራትም ካርድ ባለንበት ቦታ ሆነን በየትኛውም ቦታ akkuma kaardii moobaayilaa guuttannu kaffaltii ibsaas guuttachuu akka dandeenyutti siistamni diriirfameera. Kun waan abdii namatti horuudha. Akka magaalaa Finfinneetti haga ammaatti namoonni 10,000 siistama kanatti galaniiru. Bara baajataa 2018tti namoota 6,000 dabaluuf hojjetamaa akka jiru hubanneerra. Kun komii kanaan dura dhaabbaticha irratti ka'u kan hir'isudha.